bulchiinsa magaalaa Adaamaatti mariin sirna bobbii geejjiba magaalichaa gaggeeffame. Maricha irratti kan argaman kantiibaan magaalaa Adaamaa obbo Haayiluu Jaldee to'annoo nageenya tiraafikaa kabachiisuuf qabxiilee mariif dhiyeessaniin kanneen akka sirni bobbii geejjibichaa sadarkaa maalirra akka jiru, qindoomina hojichaaf jiruu fi sirni dijitaalaayizeeshinii hojichaa maalirra akka jiru gamaggamuun kaayoo marii kanaati jedhan. Ajandaa tokkoffaa irratti sirni bobbii geejjiba Adaamaa maal fakkaataa kan jedhu isinirraan dhaga'uu barbaada jechuudha. Qabxii lammaffaan gabaasanis dhiyaatee waliin ilaallu hojiirra oolmaa dijitaalaayizeeshinii yookiin hojiirra oolmaa smart mobility. Qabxii sadaffaan haalli qindoomina keenyaa maal fakkaata? Egaa waa'ee tiraafikaa yoo dubbannu, waa'ee nageenya tiraafikaa yoo dubbannu, waa'ee qindoomina hawaasa keenyaa dubbannaa jechuudha. Konkolaataan jira, baajaajiin jira, namni jira, tiraakii gurguddaan jira. Kan hundee walitti daanu sirni bobbii geejjiba magaalichaa maalirra jira kan jedhu irratti yoo mari'anneef jechuudhaan isin barbaanne ajandaa sadeenuma kana qabna. Hirmaattonni marichaas wantoota akka rakkootti kaasan keessaa loojistiikii walqabatee raadiyoo fi raadariin kan hin jirre ta'uu kaasuun yeroo waltajjii adda addaatiinis walqabatee hanqinni miseensaa jiraachuu, uffata dambii hojiitiinis walqabatee fooyya'uu akka qabuu fi iddoo tokko tokkottis caccabiinsi daandii uumamuun rakkoo karaan dhiphachuutiin hojiitti gufuu ta'uu kaasaniiru. Walumaa galatti qooda fudhattoonni kunneen akka jedhanitti sirna bobbii geejjibaa caalmaatti kan danqaatti ta'aa jiru iddoo feermaataa taaksii yookaan terminaal taaksii jechuun kaasanii kunis akka nuuf sirratu jechuun dabalanis dubbatan. Akka ogeessaatti wanti fooyya'uu qabu magaala kana yoo laalle taaksiin iddoo dhaabbataa hin qabu, taaksiin firmaataa hin qabu. Kun sirriitti ilaalamuu qaba. Sababi sochiin tiraafikii gufachaa jiru nutis kan rakkachaa jiru taaksiin magaala keenya guyyaatti dabalaa jira, iddoo dhaabbatan hin qabanu. Kun fooyya'uu qaba. Baasiin kanaan dura tajaajila kennaa turan yeroo ammaa kana tajaajila uummata kennaa jiranu kunis fooyya'uu qaba. Gama birootiin hojii teeknooloojiitiin wal qabatee hojii yakkoota raawwatamuu malu mala salphaatiin to'atamuu dandeessisu hojjetame boonsaa fi itti nuuf fufuu qabaas gaafatan. Teeknooloojiin kun haalli ittiin lafatti qabachaa jiru, haalli ittiin hojiin hojjetamaa jiru, haalli miseensi kun teeknooloojii kana hojii itti hojjechaa jiru yeroo ammaa kana baay'ee waan jajjabeeffamuu qabu jechuudha. Kanaaf hojii milkaa'ina hojii kanaatiif mirgiin keenyas eegamaa akkasumas loojistikiin barbaachisuuf jalaa guutamaa sima tokkollee guutamuu baatu jalaa guutamaa yoo deeme hojii kana daran kana caalatti milkeessinaa kan jedhu qaba Adaamaa keessatti jechuudha. Itti gaafatamaa waajjira saayinsii fi teeknooloojii magaalaa Adaamaa obbo Muktaar Jeelaan hojiin kun hojii qindoomina seektaraalee hedduu barbaada jedhanii keessattuu sadarkaa ammarra jiru kana gahuuf waltajjii hubannoo garaagaraa kennaa turuun as gahuu himanii ammas milkaa'ina guutuu fiduuf qaamni hunduu itti fayyadamu akka qabu dubbatan. Hojiin kun bifa kanaan bareedee akkatti dhufuun isaa kan qaama tokkoo qofaa miti. Hirmaannaa hunda kennati. Keessattuu biizines loojikii mana san keessa jiru ogeeyyiin kenna hubachuun qormaata ture jechaadha. Gulantaadhaan kan adabamu jira, keewwattootaan kan adabamu jira. Walumaa galatti work flow mana sanii akkaataa adabbiin kun ittiin geggeeffamu hubachuun qormaata ture jechaadha. Dabalataan baankota wajjin in person walgahiin yeroo geggeessine jira, virtually yeroo geggeessine jira. Bu'aa ce'ii ture even tiraafikoonni kunis dhandhamtanii jirtu jechaadha. Kanaaf kun waan salphaan turre haa ta'u malee ammas itti fayyadama irratti yoo ilaalle ofiisaroonni keenya guutuun itti fayyadamaa hin jirru jechaadha. Ofiisara 59 qofa ofiisaroota qabnu keessaa kan itti fayyadamaa jiru warri biraa hoo maaliif fayyadamuun dadhabamee waan jedhu kana osoo ilaalle. Kana jechuun siistamni kun amma booda hin fooyya'uu jechuu miti. Akkaataa fedhii kennaa akkaataa hojii keessan isinii salphisuu danda'uun vershiniin itti aanu bahuu danda'a jechaadha. Yeroodhaan fooyyessaa deemuun hin danda'ama. Ammaaf garuu waan baay'ee nama gammachiisuudha, waan abdii namatti horuudha. Ifaajiin keessan ifaajii gaariidha waanuma jedhu kaasuuf. Itti gaafatamaan eejansii geejjiba bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Mokiraashuumii yaadnii fi gaafileen qooda fudhattoota irraa ka'e sirrii ta'uu kaasanii hanqinnoota akka mana hojiitti mul'atu furuuf xiyyeeffannoo addaan kan hojjetan ta'uu ibsaniiru. Keessattuu taarifaa ol fe'uun darbaa fe'uu fi rakkoon biroos isaan xiyyeeffannoo addaan hojjetamu ta'us dubbataniiru. Bu'uuraaleen misoomaa bakka konkolaataan dhaabbachuu hin qabne dhaabbatanii karaan manca'aa jira.
isa kana konkolaataan bakka dhaabbachuu qabuu fi bakka deemuu qabutti haa ta'u dhimmoonni kaasne dhimmoonni terminaala wal qabatanii jiran paarkingiin wal qabatanii jiran rakkoodha. Hanga furamittu garuu karumarra dhaabnayii kan jedhu akka mana hojii keenyatti yoo ofitti qabnee cimnee irratti hojjennetu gaarii ta'a kan jedhuun qaba. Kan biraa mallattoowwan dhaabbatanii jiran mallattoon magaala keessa dhaabbatanii jiranii kabajamaan jiranu hanqina to'annaa keenyarraa kan hafe humna namaa akkuma jettan sirriidha. Mana hojii keenyatiinis to'ataan baay'ee nama hojiirra hin jiru. Bobbaatiin keenya rakkoo qaba jechuudha. Sarara bobbii kennameefin ala hojjechuun, taarifa dabaluun, humnaa ol fe'uun kun xiqqoo sirriitti yoo laallannee mana hojii keenya lafa qabsiisnetu baay'ee gaarii ta'a jechuudha. Hojiin gama kanaan hojjetamaa ture gaariidha akkasumas bu'aan isaa bal'aadha kan jedhan immoo qajeelcha poolisii bulchiinsa magaalaa Adaamaatti itti gaafatamaan ittisa yakkaa Koomaandar Abdallaa Baatunaa ammas magaalaa keenya dorgomtuu taasisuuf hundaa ol hojjechuu qabnaadhaaman. Akka magaalaa kanatti magaalaa addaati. Magaalaa guddoo biyya kanaa Finfinneetti aansee Finfinnee faana dorgomnaa jechuudha. Amma magaalaa keenya keessatti wanni guddaan ammallee nu sirraa'uu qabu sirni bobbii keenya rakkoo kan qabu ta'uu isaati. Wantoota akka mareef firmaataadhaan wal qabatee sarara bobbiitillee dabalatee amma taappeellaadhaan baajaajiin taaksiin deemee hojjetaa jira hojjenne hundumti keenyaayyuu taajjabbii qabnaa jechuudha. Inni biraa daangeffama sararaatiinis wal qabatee. Konkolaataa gurguddaadhaaf daandiin hayyamamee jira garuu isa san akkamitti hojiirra oolchine kan jennu wanni nu hafee ni jira jennee yoo laalle gaariidha. Jijjiirama ilaalchaa hawaasa biratti fiduuf akkasumas hubannoo nageenya tiraafikaa caalmatti qabsiisuuf hojiin hojjenne gaarii ta'us ammas bu'aa dachaa fi keessattuu dhimmoota to'annoo keenya duraa fi boodaaf xiyyeeffannoo kennuu qabna jechuun kan ergaa dabarsan immoo qajeelcha poolisii bulchiinsa magaalaa Adaamaatti hoogganaa olaanaa fi itti aanaa komishiinaraa Shawaayyee Dachaasaati. Jijjiirama ilaalchaa, jijjiirama ogummaa, seerota biyyaa wajjin wal qabatanii leenjii fudhanne waan guddaa bu'uura guddaa nu buuseera jechuun hin danda'amu. Isa asittis keessumattuu sochiin waliigala miseensas kaka'umsa jiru, fedhiin jiru magaalaa Adaamas dhufanii qorannaan hooggansa yeroodhaan godhe keessatti waan guddaa akka ta'e beekamaadha jechuudha. Kanaaf humna nu ta'ee innis jechuu barbaadeetanii kan biraa kanumaan wal qabatu keessumattuu nageenya tiraafikii mirkaneessuu keessatti hojiin olaanaa fi guddaan hubannoo nageenya tiraafikaa kennuudha. Bara kana itti ciccinee hojjenne keessaa isa kana. Mana barumsaa keessatti, daandii irratti, mana amantaa keessatti haalli nuti itti qindoomnee abbaa taayitaa geejjibaa wajjin itti deemne baay'ee nama jajjabeessa jechuudha. Jijjiirama ilaalchaa hawaasa biratti akka fidu gochuu keessatti hojiin guddaadha jechuudha. Kan biraa to'annaa daandii irratti goonuu to'annaan baay'ee yeroodhaa gara yerootti jijjiirama guddaa fida akka salphaatti kan laalamu miti jechuudha. Kan biraa keessumattuu waan laalamuudhaa qabu balaa nageenya tiraafikaa yeroo mirkaneessinu balaa duraa fi balaa boodaan jedhamu kun kan sirriitti ilaalamuudhaa qabu jechuudha. To'annaan keenya maal jechuudha osoo balaan hin gahin dura maal hojjechuudhaa qabna maaltu nurraa hafe maal hojjenne maan galmaan keenya kan jedhu ofirratti kan laallu ta'uusaa beekamuu qaba jechuudha. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Haayiluu Jaldee yaada qooda fudhattootaa dhageeffachuun kallattii hojii itti aanu kennaniin hojiin amma dura hojjetame fooyyee kan qabu ta'uu kaasanii sirna bobbii qorannoo irratti hundaa'een hojii hojjechuu fi olaantummaa seeraa hojiirra oolchuun teeknooloojiinis deeggaramanii qindaa'uun hundi hojicha akka milkeessan kallattii kaa'aniiru. Sirna bobbii qorannoo irratti hundaa'e yeroo yeroodhaan abdeet gochuu dadhabuun rakkoo hanqina hojii keenya keessatti dhufee laataa hin jedhu shakka. Hanqinni inni lammaffaan yookiin rakkoon inni lammaffaan mallattoolee tiraafikaa istaandaardii guutuudhaan akka jiraatu gochuu irratti hanqina qabnatti fakkaata. Qabxii sadaffaan hojii nageenya tiraafikaa dijitaalessuudha. Hojii sirna bobbii geejjibaa dijitaalessuudha jechuudha. Kan amma dhiyaate kanaadha. Inni afuraffaa fi xumuraan hanqina ta'uu danda'a osoo fooyya'ee jedhee gama kanaan yaadu kan jalqabarra kaase ciniinnannee seera hojiirra oolchuudha. Olaantummaa seeraa mirkaneessuu ciniinnannee innis qindoominaan lubbuu namaa baraaruuf qindoominni baay'ee murteessaadha. Hanqina barbaachisu mataasaa jiraate guutuuf
gaaffii loojistikii amma kaaftan guutuuf qindoominni baay'ee murteessaadha. Hanqina tekinooloojii namni tokko beeku kan biraa akka ga'u gochuuf qindoominni baay'ee murteessaadha. Kanaaf qindoominni waldeeggaruun wallaaluun yoo xiyyeeffannoo addaa argatee hojjetamee anuma jedhu kaasuu fi